Attamoltan kabajamtoota daawwattoota keenya as Washington DC irraa studio jirurraa anjaalannee gammadaati har'a keessummaa biyyaa dhufan tokkoon fudhadhee dhiyaadheeraa of barsiisu. Ani Baqqalaa Garbaan jedhama kanan dhufe biyya Itoophiyaa irraa Washington DC'tti argama. Galatoomaa obbo Baqqalee akkuma beekamu obbo Baqqaleen itti aanaa dura taa'aa KFO'ti mana hidhaa turanii dhufuun isaanii yaadatama. Jalqabaa waan isin gaafachuu barbaadu obbo Baqqalaa yoo kana funyee shoo irratti dhiyaattanii waan jettan qabdu. Isin barsiisaa ta'uu keessan beekaa nama siyaasaa ta'uu keessan beekaa ogeessa fayyaatis jettaniittu mee waan sanaan jalqabnu. Dhuguma mana barnootaa kutaa 9 xumuree gara kutaa 10 akkan seenini yeroo sanii health assistant sadarkaa jedhamuuni leenjii tokko dorgomeetanii ogeessa fayyaa ta'uudhaaf nan galee waggaa tokkoon leenjifame isaan booda leenjii koo xumuradhee gara naannoo Kibbaattiin carraan nagahee Yirgaa Caffee bakka jedhamu buufata fayyaa Yirgaa Caffeerraa waggaa tokkoof walakkaa akkasii hojjedheen booda deebisee mana barnootaatti deebi'ee barnoota kootti fufee isaan booda sadarkaa birootti darbe jechuudha. San booda barsiisaa achis immoo nama siyaasaa jechuudha. Kanuma gara Ameerikaatti attamitti dhuftan? Maaliif? Amma gara Ameerikaatti kanan dhufee fi affeerameetanii kanan affeeramee Solidarity Movement for New Ethiopia dhaaba jedhamu tokko dhaaba sanatu na affeeree jennaan hin dhufee namoota poolisii biyya kana tolchan isaanii wajjiniin marii tokko geggeessineerra kanumaafan waa'ee biyyaatti irratti mari'achuu biyyatti maalirra geesseetti garamittis deemaa jirti isa jedhu irratti yaada tokko walii hiruudhaaf. Hagam milkooftaniitu? Baay'ee milkoofneerra jennee yaadna biyyatti maal akka fakkaatu hubannaarra ga'aniiru maal ta'uu akka qabus nuti waan nutti dhaga'amu hiika ta'uu qaba waan jennu tokkos kaafneerraa fi isaanis kana bifa gaariitiin fudhatanii nu dhaga'aniiru egaa waan ta'u immoo gara fuulduraatti ilaalla. Gara jireenya mana hidhaattiin isin deebisa yaadaan. Sin deebisuu koo miti garuu yaadaan. Mee maal fakkaata namni kana dura mana hidhaa keessa turanii ba'an manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhanii turan ammoo haallachi jiru maal? Ammas waan addaa miti yeroon seenis haa ta'u yeroon ba'ees haa ta'u manni hidhaa baay'inaan kan inni dubbatu afaanuma kanaanii. Bakkatti qoratamuuti jalqabee haga xumurateedhaasaa xumuratee ba'utti bakka hundumaa bakka deemnutti yoo laalle namootuma afaan keenya dubbatutu jira wayita deemnus bakka hundumaatti wayita bakka nutti jijjiiranii nu hidhanis mannaan nu godhamus kanuma agarsiisa. Namoota keenyatu jira jechuutu danda'ama garuu namoota eeganii jalqabee namoota mana sirreessaa bulchanii jalqabee yoo laalle immoo faallaa isaati kan nuti arginu maqaa keenyallee namoonni qajeelchanii waamuu danda'an illee hin jiran waama tokkoof barbaadamne yeroo waamamnu illee yoo laalle namooti maqaa keenya qajeelchanii waaman illee keessa hin jiranii jechuudha bulchiisa mana sirreessaa keessa silaa namni keenya jira jechuun hin danda'amu. Takka immoo achuma keessattuu mormii hin gootu yeroo mana murtiitti dhiyaatan immoo haalli faaruu tokko gochuu jira rakkina keessa taa'anii mormii dhageessisuun attamitti yaaddu? Rakkina keessa taa'anii mormii yookaan falmii gochuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru mirga ofiif bakka hundumaayyuu taa'anii hin falmatu. Kan mana hidhaatti nu geesses mirga keenyadha. Mirgi keenya bakka kamittiyyuu bakka sarbamutti tole jennee fudhannee hin beennu. Nyaata laganneerraa reebicha akka dhaabbatu halkan nama waamuun akka dhaabbatu nama reebuun akka dhaabbatu kana hundumaa irratti qabsoofneerraa qoricha fudhadhaa nuun jedhan hin fudhannu jennee dinneerraa uffata gaddaa uffannee baanee jennaan uffata
uffachuu hin dandeessan nuun jennaan qullaa keenya mana murtee deemneerra nyaata malee guyyaa 9 bulleerra qabsoo gochuun nurra jiru hundumaa goonee mirga keenya haga dandeenyutti kabachiifanneerra mirgi hidhamaa achi jiruusi akka kabajamuuf fakkeenya taaneerra yeroo nuti gallee fi yeroo nuti baanee wanti mana hidhaa keessa ture tokko hin turre jijjiirama guddaa agarsiifnee baaneerra jennee amanna. Galmee tokko keessatti namoota himatamtan 22 keessaa namni tokko ammayyuu hidhaa keessa jira. Nama sana dargaggoo Darajjee Margaati. Himata faayila kan keessan irratti cufame irratti inni waggaa 4 akka hidhaadhaan adabamu dheengaddatti murtaa'eera. Amma immoo waa'ee gubamuu mana hidhaa Qillinxoo wajjin wal qabatee himati isaa fooyya'ee akka laalamuuf namoota jedhaman keessaa tokko. Wanti galmee keessan irraa isa adda godhee wal gaafachiisu jira jettanii yaaddu? An akka yaadutti wanni adda taasisu tokkollee hin jiru. Namoonni yeroo dhiifama namoota siyaasaatiif dhiifama goone yeroo jedhe mootummaan wanna tokko godhee ture, waan duraan tokko dubbatee ture, namoota lubbuu dabarsan irraan kan hafe kan jedhudha. Gurbaa kanarratti lubbuun harkatti darbe hin jiru, qulqullaadha, beekamaadha. Hojjetaa ture, barataa yuunivarsiitii digirii 2ffaa ture, bakka inni ture beekamaadha. Waan inni keessatti qooda fudhatee fi qooda hin fudhatin hin beekama. Nurraan ala kan ta'e sochii godhe qofaatti hin qabu. Garuu qofaatti adda bahee waggaa 4tti murtaa'uunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Sababas kan hin qabneedha. Sirriidhas jennee hin amannu. Kana qofa yoo ta'u taane Darajjeen kan inni hidhames nu dura isaan booda immoo abbaa isaas fidanii itti dabalaniiru. Nama KFO'ti. Nama KFO'ti. Liigii dargaggootaa keessaati hooggansa keessa jira. Darbee abbaan isaas hidhaa keessa ture. Maatiidhumaan maatii isaanii balleessuu irratti maaliif akka karoorfame baay'ee namaa hin galu. Gubachuu mana hidhaa Qillinxoo keessatti sarka akka inni hin qabne numa beekama. Garuu kan isaa maaliif addatti akka ilaalame amma naatti wanta nu galu hin qabu, baay'ee kan nu gaddisiisudha. Amma egaa Qillinxoodhaa baasanii namoonni ba'anis jijjiiru. Ammayyuu achi keessatti kan hafan baay'eedha jettanii yaaddu? Ammayyuu baay'eetu jira. Qillinxoo keessas jiru, Qaallittiirras jiru, Zuwaayin illee akka jiran hin beekna. Namoonni hiikamuun irra turanii fakkeenyaatiif kan qaama miidhamtoota ta'an illee kan hiikaman jiru. Namni miila lamarraa cite hin jira. Kanaan dura dubbii koo isaarratti kaasee tan ture. Dargaggoon tokko miila isaa eega rukutanii booda miila isa rukutame dhiisanii miila fayyaarraa kutanii. Isaan booda miila isa rukutames deebisanii irraa kutanii. Miilli lamaanuu irraa cite immoo umurii guutuutti murtaa'e. Amma immoo yeroo namoonni biroon dhiifamni ta'e yeroo hiikamu ammallee hin hiikamne. Kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanaaf ammallee wal hin fakkaatu murtoon fudhatamaa jiru, tarkaanfiin fudhatamaa jiru kan wal qixxaatee fi kan hunduma ija tokkoon ilaaleedha jennee hin yaadnu nuti. Akkuma yaadatamu obbo Baqqala yeroo ba'uudhaaf jettanii haalli keessumaa kan keessan xiqqoo rakkisaa ture gabaasuuf iyyuu yakki irratti hin argamne walabaa mirgi wabiyaa eegamu mirga wabiin ba'uun danda'u isa boodamoo waa'een dhukkubsachuu keessan dhufe waan adda addaa wal qabatee haalli sun gara duubaaf fuulduratti deemuunsaa obsa namaa waan fixachiisu fakkaatee ture. Egaa akkuma jedhamu gara dhumaarratti rakkoo baay'eedha kan mudate. Egaa abbaan alangaa nurratti qulqulleesseen booda ragaa nurratti dhiyeeffateen booda ragaa sana ilaalanii ofirraa ittisaa jedhanii ofirraa ittisaa yeroo jedhan garuu keeyyatan ittiin himame gadi buusanii turanii. Keeyyanni sun kan mirga wabiin hayyamsiisu ture. Akkuma isaatti ulaagaa sana guutee mirga wabii akkanaa kennamuuf maallaqas qabsiisee hagan lakkifamus jedhamee ture. Egaa akka gadi lakkifamuuf xalaan barreeffamee mana sirreessaa gaheetiin booda deebisanii immoo akka hin danda'amne natti himanii
haa ta'uyyuuti sadarkaa itti nutti darbee ammas abbootii murteetiin irra deebi'amee ilaalama jedhanii irra ilaalanii irra deebisanii ilaaluudhaaf silaatii akka seera isaatiitti yoo baay'ate torban tokko lama fudhata ture garuu kana irra deebi'anii ilaalanii hin ta'a yookaan hin ta'u hiikamuu qaba yookaan hin qabu jechuudhaaf ji'a torbaa ol fudhate jechuudha. Kanaaf haalumti haqaa biyya sana keessatti maal akka inni fakkaatu kanarraati iyyuu arguun ni danda'ama. Isaan boodagaa kama keenya jala nuti ragaa dhiyeeffannee turre ragaa nuti dhiyeeffanne immoo ragaan keenya akka dhaggeeffamne akka dhaga'amne taasisanii namooti nuti waamne akka isaan mana murteetti dhiyaatanii akka isaan ragaan kennine taasisanii sababii kanaatiif manni murtee wayitaa kana murteessu nuti murtee kana dhaga'uu hin barbaanne murtee sana dhaga'uu diduudhaan mormanne faarfanne isaafis immoo seera cabsitaniitu jechuudhaan ji'a jaha nutti dabalanii isaan booda immoo hin dubbannu jennee duraan dubbachuudhaan wacuudhaan jeequudhaan ji'a jaha deebisnee immoo callisuudhaan immoo ji'a jaha nutti dabalame waggaa tokko akka nutti dabalamu taasifame haa ta'uyyuu malee immoo dhiibbaa uummanni keenyaa fi keessumaa qeerroon keenya taasiseen uummanni keenya biyya alaas jiru biyya keessas jiru dhiibbaa isaan taasisaniin kun hundumtuu hin ta'in gadi lakkifamuu dandeenyeerra jechuudha. Sana hundumaa dabartanii yeroo baatanii simannaa uummataa attamitti ilaaltan sababiinsaa duraanis hidhamtanii baatan waan ta'e waan adda argaa turtanii? Egaa simannaan uummataa akkam akka ture hundumti keessan argitaniittu kanaan dura wayitan bahee nama baay'ee natti dhiyaatan namoota muraasa qofatu dhufanii mana kootti dhokatanii sayyoo asiifachi ilaalaa ol seenanii na dubbisanii bahuu turanii amma garuu namoota 60 hedduutiin lakkaa'amutu poolisiin Oromiyaa utuu hin hafin na walaalchanii na geggeessanii manaan nagaanii ulfina guddaadhaan gallee uummanni keenya jaalalanni nuuf qabu jaalalanni nama haqaaf falmuuf qabu jaalalanni haqaaf qabu bilisummaa isaatiif qabu karaa biraa immoo morbii mootummaa kanarratti qabullee kan inni itti agarsiisedha jechuudha. Kanuma wajjin simannaatti wal qabsiise Adaamaa keessatti simannaa ta'een bulchituu magaalaa sana akka turan jechuun dhaaba OPDO bakka bu'anii dhiyaatanii turan isa kana fa'aatti attamitti ilaaltan? Wanni nama ajaa'ibu isaadha. Adaamaa keessatti hiriira nagaa geggeessuudhaaf xalaa seeraan galfadhee nama muraasa fudhadhee hiriira bahuudhaaf wayita yaalee biyyuman itti dhowwatamedha. Waltajjii dhumti ani gaafa sana irratti dubbadhee hiriira irratti bahuudhaaf gaafatamee kanan dhorkatamedha. Haa ta'uutii egaa wayitan bahu garuu simannaa akkasii naa gochuun isaanii hagam dhaaba sana keessatti illee jijjiiramni kan mul'ate dhiibbaan uummataa dhaaba sanallee sadarkaa jijjiiruu akka inni of deebisee ilaaluu fi uummataa waliin akka inni dhaabbatullee akka dirqisiise ta'uu isaati kan nuti argine fedhii namoota immoo dhuunfaadhaan keessa jira kanaatiif isaaniin illee Adaanechiin illee baay'ee galateeffadha ammallee galatti isaaniin badine. Gaafa sana gaafa haasaa gootan dargaggoota kakachiisaa turtan? Dhugaadha dargaggoonni keenya waan gaariif akka isaan hiriiraniin barbaada. Mirga isaaniif immoo akka isaan falmataniin barbaada. Biyyi kun biyya nagaa akka isheen taatu nan barbaada. Biyyi keessa jirru addunyaa dhumti utuu nagaa taatee nagaan waliin jiraachuudhaan danda'ameeti nan jaalladha. Sababii kanaatiif mirga isaanii karaa nagaa qofa akka isaan falmataniif nan jajjabeessa. Kan isa cabsee dhufu immoo yoo jiraate akka jala dhaabbataniif nan gorsa nan jajjabeessa. Kanaaf dargaggoonni homaa akka hin balleessine warshaalee akka hin cabsine nama akka hin tuqne mirga saba biraas saba keenyaas akka hin tuqne kanarratti jajjabeessaan ture. Ammas hojii kooti gara fuulduraattis qixuma kanaan qabsoo karaa nagaatiin haga mirga keenya guutummaatti gonfannutti itti fufnaa jechuudha. Egaa mana eeganii sareef qoricha qotuu jedhu amma baataniitti sochii waajjira keessan kan KFO iddoo iddootti waajjira banuu fi sochiin itti jirtanidha. Eega baaniiti eega labsiin yeroo atattamaa ammayyuu hojiirra jira. Haa ta'uyyuu malee haguma labsiin sun osooma
labsii masana keessa yoo taane hojii keenya hin dhaabne waajjiraalee bakka adda addaatti banneerra akkuma jettee Adaamaa irratti banneerra Fiichee irratti banneerra Amboo irratti banneerra Jimma irratti banneerra Nageellee irratti banneerra Shaashamannee irratti banneerra Gimbii isa duraan ture jajjabeessineerra kanaatiif isa durii caalaa jabaannee hojjechaa jirra miseensa horachaa jirra qophii filannoo bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa fi ganda keessatti geggeeffamuudhaaf jiru keessatti qooda fudhannee uummata keenya abbaa aangoo taasisuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra. Dr. Mararaan kana dura haasaa godhan keessatti Oromoon hundumtuu tokko ta'eera dhaabni Oromoos walii wajjin hojjetaa jira. Attam kana OPDO sana KFO jenne adda baasuuf rakkataa jirra jedhu isin attamitti ilaaltu? Dhuguma rakkataa jirra rakkachuun keenyas immoo gaariidhuma uummanni keenya tokko taanee matonuu ta'ee yoo rakkannu uummanni akka malee tokko ta'ee jira buqqeensi Harargee Baalee Gujii fi Booranaa irratti ta'ee uummata keenya akka malee tokko taasisee jira saamiinsa lafaarraan kan ka'ee namoonni miidhaman gargaaruu irratti uummanni keenya tokko ta'ee jira waan hundumaatiin iyyuu wal quba qabaachaa jira kana wayita laallu baay'ee nu jajjabeessa amma abelutu abelu dhaaba isa kana dhaaba isa sana jechuun sadarkaa hin danda'amne irra ga'eera kanaafis immoo baay'ee nu waaqayyoon galateeffadha kana irra ga'uun keenya sabii keenya akka saba tokkootti ka'uu danda'uun isaa gaariidha haa ta'uyyuu malee akkuma kanaatti akka itti fufuuf hawwii koo ta'e sirnaan dorgomnee aangoo akka amma abbaa aangoo taanutti sirna kanarratti qabsoon jalqabamee itti fufuu qabu jedhee yaada. Gara mata duree gara biraatti ceena biyyattii iddoo baay'eetti walitti bu'iinsi gosaa jira. Walitti bu'iinsi gosaa kun dhaabatu turees kan itti caalu turees kan itti caalu malee furmaata waarinsa qabuun qabu. Kan iddootti uummanni Oromoo miliyoona tokko ta'uyyuu itti godaanee iddoo adda addaatti itti rakkataa jiru jira. Isa kana maaltu kaasaa walitti bu'iinsa gosaa kana jettanii yaaddu? Walitti bu'iinsa gosaa kakaasu dantaa namoonni aangoorra jiranii qaban guuttachuudhaaf yaalii isaan godhanidha kan kana kaasu. Uummata Somaaleef uummata Oromoo yoo fudhannee madda tokkorraa hundee latiinsa tokkorraati kan argamanidha. Ilmaan tokkodha obbolaawwanii waggaa dheeraadhaaf wal faana jiraataniiru amantii wal fakkaatu qooddatu afaan wal fakkaatu daangaa irratti dubbatu wal fuudhanii wal keessa deemanii walirraa horanii qabu tikfattee bultoota saawbii ta'anii fi gamaa gamanatti deemanii bakka margi jirutti bakka eelli jirutti walii qooddatanii waliin jiraataa turaniiru. Amma wanni kana uumuu danda'e walitti buusuu ka danda'e namoonni aangoorra jiran kan kontrabaandii daldalan kan daldala seera alaa kan geggeessantu jiru isaan immoo dhiifama aangawoota mootummaa dabalatee namoota guguddoodha isaan kanatu waan kana keessatti qooda fudhatee yeroo naannoonni Oromiyaa keessumaa ka'ee kontrabaandiin kun dhaabbachuu qaba daldalli seera alaa kun dhaabbachuu qaba jedhanii wayita isaanii wanna tokko daangessu wayita isaan jalqaban gosoota gidduutti rakkoon akka uumamu taasisanii wal rukuchiisanii uummanni gara miliyoona tokkotti lakkaa'amu akka qe'eerraa buqqa'uu dhiigi namaa akka dhangala'uu lubbuun akka darbu taasisanii jiru jechuudha. Bakka adda addaatti illee kanuma kan taasifamaa jiru. Fakkeenyaatiif Beddelleetti uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti rakkoo kaasanii rakkoon sun jabina mootummaa hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi hooggantoota naannoo mootummaa naannoo Amaaraatiin tasgabbaa'uu danda'eera. Garuu waan guddaa akka ta'u rakkoon akka uumamuufidha kan kaayeffamee ture. Ammallee waan akkasii darbee bakka hundumaatti ni mul'ata. Amantiiwwan gidduutti illee rakkoo uumuudhaaf yaaliin godhamu ammallee hin raawwatiin jira. Garuu kun hundumtuu fedha uummataatiin kan ta'u uummanni karoorsee kan hojjetu uummata ofiisaatiin ka'ee kan raawwatu osoo hin taane namoonni dantaa isaanii barbaadan
Keessumaa namoonni amma aangoo gallakkisneerra aangoo nurkaa baheera jedhanii qaamonni yaadan biyya kana keessatti jeequmsi uumamee yoo nuti jiraanne malee biyya kana namni biraan bulchuu hin danda'u, biyyi kun nagaas argachuu hin danda'u, nu malee namni bulchuu hin danda'u isa jedhu agarsiisuu sababii barbaadaniifidha. Keessumaa mootummoota biyya alaa jiranitti hagammaatti kan isaan himaa turan, kan isaan agarsiisaa turan mootummaan keessumaa olaantummaa TPLFin biyya sana bulchaa ture yoo aangoorra hin jiru yoo ta'e biyyattiin rakkoo keessa akka buutu himaa turani. Sababii kaniif kun akka mirkanaa'u barbaadu. Egaa kana sababii ta'eef nuti uummanni keenyas kana dammaquu qaba. Mootummoonni illee akka isaan kana hubataniif illee hubachiisaa jirra. Eenyullee saboota kana yoo walitti buusuudhaaf yoo yaale uummannis akka walitti hin buuneetiif gorsaa jirra. Gara fuulduraatiif biyya keenyaaf waan gaarii hawwina. Nagaadhaan wal faana guddachuu tokkummaa biyyattii eeguudhaaf qabsoo godhamu keessatti nus karaa nagaa keessatti gumaachuu barbaanna. Kanaatiif mootummaan yoo nu waame nu wajjiniin isaa haasa'uu ni feena. Kana keessatti qooda keenya bahuu barbaanna jechuudha. Gara mee haala amma biyya keessatti mul'ataa jirutti deebina. Akka amma haala aangoo fi waan jiru hundumaaf tochi ta'aa jiru keessaa dhuftanii argitaniittu attamitti ilaaltu? Sochiin amma jiru keessumaa Oromiyaa keessatti sochii guddaa taasifamaa ture. Waggoota lamaan darban kana sochiiwwan kun irra jireessaan qabsoo karaa nagaa irratti kan hundeeffaman turanii. Baay'ina dargaggoota hojii hin qabne haga kana laallee tarkaanfii isaan fudhataa turan yoo laallee baay'inaan ammayyuu qabsoo karaa nagaa irratti kan cichan ta'uu isaaniiti kan arginu. Darbee rakkoowwan tokko tokko uumamaniiru. Kanas mootummaanis keessaatii harka qaba. Yeroo dargaggoota wayita tuttuqu gaaffii isaanii sirriitti yeroodhaan deebisuu wayita dadhabu dargaggoonni aaranii tarkaanfilee adda addaa kan fudhatan bakka tokko tokkotti hin jiru. Garuu walumaa galatti yoo laalle akka baay'ina dargaggootaatiif akka aarii isaaniitiif akka miidhaa isaanirra waggaa dheeraa tureetiif yoo qabne laalle akka immoo barsiisni hin kennaminiif namni isaan bira ga'ee akkaataa isaan itti hojjetan itti qabsaan itti himuu hin dandeenye kana wal bira qabne yeroo laallu qabsoon dargaggoonni keenya gochaa turanii sirna qabeessaa fi naamusaan kan guutamedha jennee dubbachuu dandeenya. Har'a jijjiiramni tokko tokko sababii kanaatiif hin jiru. Muummichi ministeera haaraan gara aangoo dhufaniiru. Otoo muummeen ministeera haaraan kun gara aangootti hin dhufne ta'eeti tarii rakkoo guddaa keessa seenuu dandeessi turte biyyattiin. Amma haa ta'uti aga tokko yoo tasgabbeesse yoo ammas gaaffiileen gaafataman ni jiru. Namoonni nuufaa hiikaman jedhu. Waraanni amma biyya keessa bobba'ee jiru kun uummata keessaatii haa ka'u gaaffiin jedhu ammallee hin jira. Labsiin yeroo atattamaa akka ka'u barbaadu kun gaaffii uummata keenya hundumaati. Haa ta'uyyuu malee mootummaan kana gochuu irratti ammas miila harkifataa sababii jiruuf rakkoon kun yeroo gabaabaa keessatti deebi'ee ka'uullee ni danda'a jennee shakkii qabna. Kanaatiif mootummaan yeroodhaan kanarratti tarkaanfii fudhachuu akka qabudha kan nuyi akeekkachiisu yookaanis immoo gorsuu kan nuti barbaannu. Asirratti obbo Baqqala yoo labsiin yeroo hatattamaa ka'ee jeequmsi inammaataa sodaan jedhu jira kanneen jedhan jiru. Inammaatu akkamitti inammaata ilaaluu danda'a namni hundumtuu arguu danda'a. Labsiin yeroo hatattamaa eega labsameen booda moo isa duradha kan jeequmsi ture yoo jedhamee numa ilaalama. Waggaa darbee bara 2009 kan Itoophiyaatti jechuudha. Ayyaana Irreechaa geggeeffame keessatti fakkeenyaatiif waraana guddaa ture yookaan eegumsa goona jedhanii helikooppitariidhaan taankiidhaan maaliidhaan eegaa turan. Waraana baay'ee achitti bobbaasanii turan. Poolisiin federaalaas waraanni raayyaan waraanas bobba'ee ture. Haa ta'uyyuu malee maaltu ta'e achirratti nama hedduudha kan dhume nama 600 oltu du'ee bishaanitti gadi naqanii boollatti gadi naqan. Kuni sababii raayyaan waraanaa achi jiraachuun isaa homaa nagaan eegsifne. Waggaa isaatti immoo maaltu ta'e raayyaan waraanaa tokkollee hin turre. Uummanni wal ijaare akka aadaa isaatiitti foollee isaatiin geggeeffamee ayyaana isaa geggeeffatee wanti tokko hin jiru. Qodaan tokko hin cabne lubbuun tokko hin baane.
dhiigni dhangalaanee wanti tokko hin taane. Kanaatiif raayyaan waraanaa uummata keessa jiraachuun isaa har'a wanta tasgabbeessuu hin qabu. Biyya sana tasgabbeessaa hin jiru. Biyyi sun bakka raayyaan waraanaa qubate hundumaatti jeequmsa keessa jirti. Bakka raayyaan waraanaa hin jirretti immoo nageenyaan bulaa jira. Kanaatiif uummanni hin barbaannu nu keessaa bahanii jedhee kan inni gaafatuuf sababii kanaatiif. Kanaaf namoonni akkana jedhan tariitii akkasumatti ta'anii bakka tokko ta'anii dubbisaa kan quba hin qabne yookaanis otuma quba qabaatanii jallisuu kan barbaadan yoo ta'e malee eega labsiin yeroo atattamaa labsameen booda namoota baay'eetu du'e, qabeenya baay'eetu saamame, dubartoota baay'eetu gudeedame, rakkoo baay'eetu uumame. Manneen barnootaa keessatti rakkoolee guguddaa hedduutu mudate jechuudha. Isa dura dhiisaa yoo jedhan akka aadaa isaatiitti dargaggoonni ni dhiisu turanii, karaa yoo cufan banaa yoo jedhan ni banu turanii, yeroo qaba ture, waan hundumtuu sirnaan geggeeffama ture. Mormiidhuma akka hin mormanneef labsameedha jennee yaanna. Keessumaa immoo sochii dhaabbilee siyaasaa nuti warra mana hidhaa keessaa baanes immoo sochii keenya daangessuudhaaf kan hojjetameedha, kan labsameedha jenneeti kan nuti fudhannu. Egaa akka dhaabaatti akka jaarmayaatti KFO'n jijjiiramni bu'uuraa arguu yookiin argamsiisuun barbaadu yookiin argamuu qaba jedheetti amanumaa hin? Jijjiiramni bu'uuraa argamuu qabu nuti jennee yaannu mootummaa ofiisaatiin filateen buluu qabaadha biyyi kun. Hagammaatti mootummaa ofiin filateen bulaa hin jiru. Mootummaan filannoon geggeessa jedha, garuu filannoon sun filannoo hin turreedha kan nuti jennu. Maaliif filannoo akka hin turre kan beeksisu 2007tti filannoon geggeeffame. 2008tti warroonni filataman mana maree seenanii hojii jalqabanii kaabinee haaraan muudamee ji'a 2 otoo hin gahin lolli ka'e, guutummaa biyyattii keessatti jeequmsi ka'e. Kana jechuun sabni tokko mootummaa dhibbaan bahee filatee ji'a 2 gidduutti irratti ka'ee dhibbaan hin mormu. Kanaatiif hin filannee jechuudha. Mootummaa hin filanne. Kanaatiif kan nuti gaafannu mootummaa ofiin filateen haa bulu uummati kunii kan jedhudha. Kana gochuudhaaf immoo ammaa jalqabee sirni filannoo bilisa ta'ee fi dimokiraatawaa ta'ee kan ogeeyyiidhaan yookaan professionalaataan kan gaggeeffamu ammaa jalqabee uummatatti himamee tarkaanfiin tokko fudhatamuu qaba. Filannoo dhaatii fi karaa banamuu qaba. Amma dirreen siyaasaa amma cufamee jiru kuni banamuu qaba. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitoonni socho'uu qabu, uummata isaanii ijaaruu qabu, waajjiraalee banachuu qabu, uummata barsiisuu qabu. Kanaatiif filannoo dhufuuf of qopheessuu qabu. Kana biyyattii dimokiraatessuu yookaanis immoo biyyattiin akka kanaatti itti fufti yoo ta'e immoo akka biyyattiin baddu taasisuun ala filannoo sadaffaan hin jiru jennee yaadna. Qabxiinaan kaasuuf jedhee xuxxani filannoo sattaanu keessatti in hirmaachuuf akka paartiitti qophiin keessan maal fakkaata akka amma haala jirurra? Kan nuti amma gochaa jirru qophii guddaa gochaa jirran filannoo isa 2012 osoo hin eegin nuyi 2000 amma silaatti caamsaa kana keessa kan geggeeffamu filannoon ka aanaa fi ka gandaa tureera waggaa dhufutti dabarsaniiru. Haa ta'u iyyuu malee isa waggaa dhufutti aanaa fi gandarratti geggeeffamu kana keessatti ga'umsaan qooda fudhannee aangoon gara harka uummata keenyaa akka galuuf qophii gochaa jirra. Kanaaf kan nuti waajjiraalee bakka hundumaatti kan nuti banaa jirru, uummata keenya bira ga'uudhaaf kan nuti yaalaa jirru. Kan nuti labsiin yeroo atattamaa kun ka'uu qaba. Harka keenya diriirfannee nus miila keenyaan uummata keenya bira geenyee ijaaruu qabna, hojjechuu qabna. Biyyi kun akka nagaa taatu yoo barbaadamee fi kan nuti jennee mootummaatti har'as boris yeroo hundumaa kan nuti itti himnu kanadha jechuudha. Kanaatiif nuyi qophiidha. Isa 2012 osoo hin taane 2011 isamma aanaa fi gandarratti geggeeffamu keessatti ga'umsaan keessatti qooda fudhannee amma jalqabnee aangoo harka keenya galfachuu barbaanna. Iddoo amma jirrurraa biyya keenya gara fuulduraatti maal argitu sin? Ani waan gaarii natti mul'ata. Amma rakkoo keessa yoo jiraanne iyyuu qabsoo karaa nagaatti ciccinee
waan nurka jiru kana otoo hin diigin otoo hin balleessin otoo gugubnee hin balleessin waan amma nurka jiru kana qabannee karaa nagaadhaan mirga keenya falmannee namoota feenee namoota filannuun bullee sabaaf sablammii biyyaadhaa biroo wajjininis nagaa jiraannee biyya badhaatuu gara fuulduraatti ijaaruudhaaf carraansaa ni jira. Garuu kana keessatti mootummaan qooda fudhachuutu irra jira. Kana hubatee yoo mo'ames kana tole jedhee fudhachuudhaaf qophii ta'utu irra jira. Nus karaa keenya yoo moones yoo mo'amnes tole jennee fudhachuudhaaf mootummaa biyya dimokiraatawaa taate ijaaruudhaaf abdii qabna. Kana gochuudhaaf waan nurraa barbaachisus ni goona jechuudha. Egaa daawwattoonni keenya baay'een hin gaafattuu jedhanii yaadu jedhee yaada. Gara dhuma marii keenya irratti waa'ee fayyaa keessanii. Egaa fayyaan koo ammaaf waan sodaachisu hin qabu hin jiru. Haa ta'uuti egaa waan natti dhaga'amu tokko tokko mana yaalaa deemee turtii koo kana keessatti turtii ji'a lamaa ol as nan tura. Ji'a lamaan kana keessatti waan barbaachisaa ta'e qoratamee ilaalamee waan dawaana barbaachisoo jiraate fudhadhee deebi'uun barbaada. Ammaaf garuu naguma koon jira. Kan biraa marsariitii adda addaa irratti akka ba'etti Ameerikaa keessa iddoo adda addaa deemuuf sagantaa akka qabdanidha. Kaayyoosaa himuun barbaaddu yoo ta'e. Kaayyoonsaa uummanni keenya yeroo nuyi hidhamne nu waliin hidhameera jechuu dandeenya. Qalbiinsaa nu wajjin jira. Yeroo uummanni hidhaa qilleentoo yeroo nu gubate uummanni keenya bakka jirutti rifateera, baay'ee sodaateera, baay'ee gaddeera, baay'ee sunu kadhateera. Yaadaanis nu wajjin tureera. Akka nuyi mana hidhaatii hiikamnuufis immoo hiriira bahaa tureera. Petitionii adda addaa barreessee mootummoota adda addaatti dhiyeessaa tureera. Karaa adda addaa karaa HR kanallee petitioniidhaan nu hordofaa tureera. Sababii kanaatiif uummata kana galata galfachuun barbaada. Bira dhaabbadhee nagaa kennee harka fuudhee nagaa ta'uu koo itti himee galateeffachuun barbaada. Kanaaf ani dubbisuun barbaada irra deeme jechuu kooti. Obbo Baqqalee Garbaa as stuudiyoo keenya Washington DC jirutti argamtanii gaaffiif deebii nu waliin gaggeessuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinillee waan naaf heertaniif fayyaa ta'aa galatoomaa isin jedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra Washington DC irraa nagaatti kan hin jedhan Jaallannee Gammadaati.